Seenaan har'a qabadhee isinii dhiyaadhee seenaa atileet Shaambal Abbabaa Biqilaatii haga xumura qophii kiyyaatti nu wajjin turan affeerraa kiyya laayikii sheerii sabiskiraayibii godhuu hin dagatina maatiidha. Burqaa istiidiyoorraa Anawaa Jeesmiinii Biqilaa iddoon dhaloota isaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Jiddaa bara 1932tti dhalate. Yeroo ijoollummaa isaa loon tiksuudhaan maatii isaa tajaajilaa ture. Sana booda kiiloomeetira 250 lukaan deemee Finfinnee keessatti hojii eegduu ta'ee hojjechaa ture. Nikistaan lammii Siwiidin kan Finlaanditti dhalate mootummaa Itoophiyaatiin atileetota akka leenjisamuuf qacarame. Leenjisaa kun battalumatti dandeettii Abbabaa Biqilaa argee garee Olompikii Itoophiyaa makame. Dhumarratti yeroo xiyyaarri gara Room deemuuf ka'utti Abbabaa garee kanatti makame. Waami Birraatu tapha kubbaa miilaa irratti odoo taphatu bakka bu'uudhaan Meejor Nikistaan Abbabaa Biqilaa fi Abbabaa Waajjiraa maaraatoonii akka isaan fiigan godhe. Adidaas ispoonsarii Olompikii bara 1960 kophee muraasa qabaa ture. Yeroo Abbabaan kophee itti ta'u filachuu dhaqu sababa kanaaf kopheen itti hin taane kennameef. Kanaafuu itti fayyadamuu hin dandeenye. Fiigichi osoo hin jalqabiin si'a 2-1 dura Abbabaan akkuma yeroo leenjisaa godhu luka duwwaa kaachuuf murteesse. Leenjisaan isaa Niskaan waa'ee maaraatoonii isaa wajjin fiigan itti himee akeekkachiisee ture. Shaambal Abbabaa Biqilaa goota adoota kutee bira darbee injifannoo biyya Afrikaadhaaf argamsiise. Yeroo san adoonni Afrikaa bulchaa turaniyyuu goonni kun garuu isaan akka lammiin gurraachi isaan mo'uu danda'u akka isaan caalaman agarsiise. Adoonni baay'ee aaranii garuu warreen gurraachota Afrikaa lammiiwwan Ameerikaa keessa jiraatanii fi Afrikaa hedduun baay'ee gammachuu guddaa fi miira nama kakaasuu itti dhagahame. Riikardii inni galmeessise sa'aatii 2 fi daqiiqaa 15 sekoondii 16 irratti mo'atee warqee biyya isaatiif argamsiise. Shaambal Abbabaa Biqilaa seenaan yeroodhaa baraan ni yaadatama. Goota caalu. Onkololeessa 25 bara 1973tti Shaambal Abbabaa Biqilaa umurii isaa 41tti lubbuun isaa boqote.